Sagaleen asaa taatu mayyuu haadhi. Namichi kaayiroo keessatti illee hidhannoo qaba akka Jawaaris naannesaarani. Kaayiroo keessa illee namichi hidhannoo galfate gurbaan akkasumas dubbannaan naannesaa jira. Ayi warra waraqaa jiraatu rakkatte. Tobboleessa rahmat rabbii yoo nu qabe biyya kanatti yoo carraa rabbii wayii qabamne malee waa takka. Boleessa ifa bilisa warri jiraatu warra akka kennaa kana warra. Akka marroo dirribaa ammoo waa takka sodaan qabne sanii jiraanna nuti. Ajjeesan abbo. Salama itti dhaqaa jira. Hey, doktora. Gurbaan maal ta'e? La ilaha illallah. Ya Rabbi, agak mootummaa Oromoon kolfiti. Wanti akka Oromoo dhagarra garaa jabaatu hin jiru. Garaan Oromootiif dhagaan gurraachi takka maal abbaa keessanii kolfitan. Bareedatti turaa jiran. Anatu iyyuu wanna jedheeni namichi kunoo warri waraqaa malee jiraatu warra akka kennaa kun nagahumaan jiraata kunoo akka Jawaariin naannessanii naannessaaran jennaan kolfiti. Achi keessaa baasaa gaa. Baasaa. Maal kolfitan? Yoo rakkattanii baasaa. Qoy gadda sargi irratti wal qabsiisan jira suuditti mushurraan hundi osoo halkan dhayamaa waan biraatiif qophoofte mana dhaasan ta'e dhuguma makkatti. Makiina meeqa qabame beekta makiina 20 takka. Makiina 20 takka san keessa osoo mushurrootuma lamaan gadhiisanii jiraatanii bannaatti haawwadhaan. Mushurraa lamaanii miti ati mucayyoo takka fa'aa akka ijoollee Suudi Arabiyaatitti mataa ol qabde takka nurraa qabaniya. Rahmat kabeetti takka bannaati dhiyoo kana leenca kennitu takka sooraa gaafa sooraan taphatu. Nu isii qofa garaa nu jaatte akka Suudi Arabiyaatti maaltu nu galche kaawwan amma barbaade wal qabe wal dhiise. No qaaditi. Bannaatti naanaatti jedhaniini. Ijoolleen hin bootte akkas jenna. Qaban dheeree hidhaa jirti. Hidhaa jirti bannaatti osoo danda'amee hin baafna. Tame kaayiroo haa dhuftu bakka hin kenniti sirriitti. Wallahi. Giiftii moo daabboo kenniti? Wannuma isiin dhabde hin qabdu. Bira dhayinaa. Daabboo kenninaan kaayiroo haa dhuftu. Waan Halo jennaan waan biraas hin gaafattu qaata kara girgiddaa hamma ittiin seenanis hiik. Wallahi. Maal gooti dhayxeree isiin sargii? Maa garaan dhale kun maa doktora kiyya wal hambisa achi yoo akka tasaa waa argadheettee deemte. Safuu dhabboodha tokko. Hidhaa jiran hiree amma. Inni dhamanee wallaahi. Garuu waan sirrii hin goone dhugaa rabbi dubbachuuf warri waan akkasii wal ballage suni. Miskiina meeqa yoon akka haadha gargaaru abbaa biyyatti gargaaru ijoollee gargaaru jira. Maaliif jennaan hamma fedhi yoo ta'e akkasuma Oromoon garaa waliin jabaatanii akkas wal godhuun sun bareeda. Maa kan ilma wajjin qabamee jira yaani bara. Ilmoo yeraa nama tokko wal fuudhee guyyaa 5 ijoollee biyya teennaati. Waluun quufne sunillee akkasuma galan jaartii fi illee. Mushuraan kasargi irratti lamaanuu qabamanii. Hin qabamanii. Kamaal maa qabamu haa fedhe dheere? Maa warri waraqaa qabu tokkichuun qabamne hin galee. Majhuuluma rakkata bakka hundattuu. Suudii kanatti amuka hunduutti hodhoofu majhuula. Yoo wal qabsiisan qabamu majhuula. Katumamu majhuula. Majhuulli kun yoomuma tokkummaan tokko ta'eetiin gosummaa fi gandummaa fi kunimaarree keessa bahee waliigalteen jiraata. Bakka hundatti isumatu itti roorrifama. Wallaahi dhalli. Dhageeffatu doktor majhuulli biyya kanaatiif diqaalaan tokko hormataa jabaatti. Basi jaa. Ini mana ada orang lagi. Dia walin itu bakka wayo da ita jarat tembis tembir jara. Yo buka bangka jara guran. Rekan nih wallahi. Rekan nih.
Warri abbaa biyya kanaatu bar warri waraqaa qabu gaafa nu wallole hoolotii nuun jedha bar. Ati sabiyya biraa laalta. Sabiyya kanaatu warraa'e waliin rakkanne rabbii. Maaliif tokkummaan ijaaranneeti warri majhuulaa kun roorroon isinitti heddummaatti bara ka diinni isinitti roorrisu caalaa ka ofii walitti roorrisantu nama guba wallaahi. Baay'ee tokko nama dhiba wallaahi. Rakkoo hin baay'anne illee. Baate mana madaamtuun majhuula hin tuffatii bara muqiimaa 15 taate ijaazaa buuti. Jazboon. Maali akkasittuu yeroo ati ittiin haasoftu bakka baadiyyaa jirtaaf baaraan galii waraqaa baafadhu siin jetti. Baaratti si haa Aye. Baaratti si haa dabarsu. Baaraan galii waraqaa baafadhu itti ka bishaan irra ooftu argite. Isin maaliif baaraan hin galle? Isin kaan guyyaa takka takka si bira dhufa mana madaamiiti ati makiinaan dhuftee na fuutan. Gabbinaa taa'u fi bar si hoo'isaa deemuu heddi. Wallahi rakkoo gurguddaa wallahi. Ani guyyaa tokko halkan qixxee naa dabaltee gaafa su'uudhi jiru shaara sittiini ka'ee karaa itti biyaa kana maali karaa silxeen galtusan duraan silxee galtusan maal jedhanii itti biyaan edama akka. Karaa duraan silxeen galtu amma Oromoo galayyanii achi dhaqee mucayyoo takka bakka ijaazaa naa bu'uu fi fuudhee beeytaa. Bangaalin nu fuulduraan ooftiisa waaqni Bangaali anaaf isin duuba teenna. Osoma sarbaa isii kana qaqqabadhu gizee mana geennu jechuudha. Ilookiin si godha kana booda deebitee barreessite kana. Gizee nu mana geennu. Wannoon simmeetiin isii keessa yaa'u isii keessaan gattane shishinii keessan bahee kursii hunda jiise bishaan tuka jikee malee. Aku wallahi dokter muka lagi kawan. Mau di sama wallahi nanti. Isa waan kana dhaabaa shamarri teenya tasmuudii kun isiniin jennaan diddari. Duuba akka namaa nyaatti jarri biyyee haa nyaattu jarri. Rakkoo jaraati bara borakoo. A'udhu billahi meedii si badhaati. Amma zabana kana fa'a bar zabana kana fa'a haaloo ma eeggatti bar heeloo ma eeggatti haaloo bichaa. Akka durii miti yaa amma dalagaan dhabame yaaddoo keessa jirti yaa. Shan ja'a torba fa'a taatee mana teetti tasa harka rabbi si buuse taanaan yoo baadiyyaa dhufte torbee guutuu akka rakkoon qabu siin jetti dhumate sii dhumatti. Shanta meeqan eeganama bara kennaa san dhibbuma takka nu shanta. Amma shanta wanne tineedu baatii jaattamma 300 400 akkas qaban. Waddare ka dachaa dabale. Waddare anamma shanta meeqa qaba beektaatti agarsiisu. Ina kaasiru kun birrii guddaan eegama. Dhibba meeqa? Kunama kun 500. Koi si agar. Achi gargalchee si agarsiisa. Karam deemaa jira sir. Achi gargalee jawaan. Achirraa argitaa lafa amma kana keessa ulfaan aga gubbaa mana keessa itti oolle. Gurraachi guddaan gubbaa jirtu meeqa? Shanta jaha takka eegaa jirta jechuun birrii 300 yoo si baay'ifne homaan jettu marree hante. Indoomsittuu agarsiifne 50 miliyoona jira. Asi lafa illee jira. Baadiyyaatti bara akkatti re'ee arabaa jalatti gubatu rakkatti shanta 5 jaha takka eegu wayyaa wallaahi. Maal ta'e? Naga yaati shanta karaa dheengadda dhufte amma waa meeqa kennitee deemte? Birri waa meeqa? Rakkoo. Masha Allah, Masha Allah. Helwa kida. Kida. Kaya nagaya ka ba? Naga wallahi. Game ni tayo mesina.
Kuna saddeetitti aantee yoo dheengadda laalu museenaallee 17 qabdiin si'a. Musena maaltu isii beekamiti dhiisi. Maal abboo akkamitti namni hin beekne rabbii jedhiitti museenaa jechuun bar feemasisii oliiti wallaahi. Wallaahi. Naa malee. Har'a osoo taphatteet wallaahi akka museenaan argattu. Museenaa irra beektama giiftaroonni sirra maal taateet. Jaalatanii ni eenyu isii beeka rabbi jedhi. Nama nagayaati yaani Oromoo yeroo ammaa kana nama nagummaa isaa kan filate malee warra akka yeroo takka akka girgirrii buusee girgirrii dhiisee nagaa buusee maal jedhu kana dhiiste amma tabsiisuu kun surree namarraa baafti Ramzaa irraa eegaltu. Ati maan beellamatin. Kiyya warri takkararraa nama maanaa salphinni gaabii adii dhaabboo. Deengadda meeshaa ofirraa gabbaate jedhanii akka uummata Oromootiin dhadhaayanii ammallee deebisanii kanaan dhaadhaa kana salphinni gaabii adii. Qarraa kee ulaali mee. Mokkoruu badii. Mokkoruu? Wallah mokkori. Oromoo. Abboo doktor ani kadheen gaddaa sanuu hirribaan dabarsee garii aarii yeroo sanniini yoo na dhiifte. Gisee akkasiin na dhayaan san hirribaan dabarse wallaahi guyyaa rafee halkan ka'a gisee namni kararraa gal. Kalee dheengadda ijoolleen hin mo'atamte haati seenallee hin mo'atamti. Abboo rabbii naati Oromoon bakkatti wal qoodde kanan mo'atamti. Maa tapha isii irratti hin jiraa maa taphni biraa? Taphni biraan jiru eenyu isii beeka tara miski. Lawan lawan injifatamtu natti fakkaatu isiin rabbirraa oolchuuni. Garuu rabbiin alaafisu. Yeroo ammaa garuu ani kaleessa kakalee tokko na ajaa'ibee marka kaleessa sila Abduseen kuma sagalina taa'u namitti kuma 400 irra jirtu sila uummanni maal ta'e feemasii guddaa tiktookii feesbuukii kanarratti illee hoggaa meeqa dura feemasiiti kalee akkamitti akkas gootan. Abduseen yoo mataan gide mataa seeraan dhageennan walla. Naffaadhiidha ammoo ijaarsa jabaadha. Haasaan qabu Abduseen. Haasaa guddaan qabu. Yoo garuu waannanyaan rakkisaadha. Mucayyoon naafiin sunillee ni injifatamte. Namni amma akkuma gartee naannoo miseenjaraa waan jedhamu jira amma dirree miseenjaraa naannoo miseenjaraa beektaati dhiifte na fakkaate hoggaa beekatu. Akkuma naannoo miseenjaraatti wal beekuuf yaaguma agartee gastii irra walitti dhufu saniin wal godhaa jira. Amma gidduma kanatti waa geemii dhiyoo kana darbe takka namuun beeku jettii takka fakkeenyaaf dhiyoo gara tiktook dhufte 1 miliyoon minaaminiidhaan injifa. Sigalee? Amire fayyaa keeti. Altuun lolaa qopheessitee miseenjaraan janajjantee fiddeen leenca ol guursifti bar. Amma leenci daabboon malee Oromummaan minaaminiin hafeera habiibi. Hafeetulee. Sunimmaa namoota akkuma wanti si beeku yaani akkuma saahiba keetii gooddanyoota yeroo dheeraatitti si dhufee leencasii kenna waati waayuu qabatte malee Oromummaa leencasii akka yeroo keessanii sanitti godhan sun hafee jira. Ati amma taphatu heddaaree? Abboo waan kana doktora itti darbee ilaa salphinni anaaf gaabila diinaa ta'e. Itti darbu. Mokkori. Oromoo fardaan sakaalaa. Haali akkam nageeyaa? Amma meeti warra jirta kun taphadhu warra jettan tokko sadi barreessa itti darbee laalee achi booda yoo 100 seenuu heddaa sila. Kuma 100 seenuu heddaa. Itti dhiyaataa jira hantee dhiyoo mana kee dhufee fooloo nagoosiftaa yoo biyya ajandaa wayii qote. Nama kuma takka kuma lama hafee bara. Waan akkasitti hafee waan wati qonnaa hafee.
gaafa kuma dhibba seen inshallah du'aa'ii gootanii. Amma ana mo'anni na yaachisaa jiru waa hunda caalaa tapha jettu kana caalaallee ibsaatti dhiyoo kana kennite tokko gaafa miliyoona seene warra modeetaraa guutuu ibsatti kennite saniin na yaachisaa jira. Maaliif? Warri ati ibsa irra kennite sun guutuun dhufee yoo waan miliyoona tokkoon as kabbariin aangoon isaa irraa buute waan nateetti kun nu yaachisaa ramma namoota hedduu na qunnamee waa'ee san waliin haasaa akkamiin laalla. Maara koo qabaree mootummaa yoo ibsa kennee kaadhine hojiirra oolchuu dide kaadhine hin ari'amtiiba. Yoo isaan mana keenya jedhanii kabajuu didan. Hamilee dhageette how are you? Miliyoona gaafa ta'e warri modiitara qabu warri akka hamilee kuunfaa warri waggaatti dhufu yoo dhufee leenca takka kan kennine jechuudha aangorraa ari'amtan. Nama 32 kaabbineen 32 gaafa miliyoona seennu yoo dhufanii hin kabajne kana hin ari'aman. Fakkeenyaaf istaayitiin no problem leencanna yoo sii kenne nama jibbarraa qabuu miti. Illee mana kanatti modiitaraati usmii illeen ambar namarraan kaasu. Nagaika. Wallahi dhagee nama wannoon ta'u fi keessa bootti jira. Ani rakkoon kiyya maali beektaa akka modiitara namaa kenninaan namni dhufuu baate hin kaasu namarra. Sigan amma laala obboleettii takka baay'ee jaaladha. Warra waggaa sadi dura kenneef agarraa irraan kaasu. Itti hima keessaan itti hima warra dhufnellee kenneef modiitara. Ana mana hedduu modeetaran qaba. Amma fakkeenya mana hedduun qaba. Mana ibsishaan qaba. Mana hedduu qaba garuu takka akka namaa kana diktaatorummaa laaladee yookaan abbaa barbaade ol galchee yookaan abbaa barbaade buusuu midhaan sanillee hin qabu jedhu. Abbaan danda'u mana isaatti wanni eegu yoo akka tasaa ta'een tasaadaabii jira. Tasaadaabii yeroo 3-4 deebi'ee waa arrabsu jira. Tasaadaabii akkasii sanniin fa'a miyuutiin godha. Hunki jibu mana namaati. Garuu sanuyyuu yoo inni koomentii yeroo 2-3 manuma kiyyattu akkasiin yeroo 2-3 yoo gowwaa tokko jira. Otoma argitu kana dhiiftaa meeti irra deebi'ee barreessaa oolu haga ati mana kana cuftutti hin dhiisu. Akka waan harki barate arraba san jechuudha. Namoota akkasii sanniin miyuutu godhaa. Garuu amma nuti akka nama tokkootti wanni siin jennu nuti ijoolleen biyya arabaa wada ቀይ መኪና እንወረድ እዛ ያለው ወደ አንበሳ ሊሆን ችግር የለው። ኦኬ ነው ወደ biyya arabaa jiru makiina deemtu diyaaspoora leencaa kennu. Akkana yaala balaza warri kanan kennine wala daha wala aftami kalli walli siltaan irraa fuudhamuu qabu. Usmeen jala kana dhufee nuu kadhadhe. Maal jettan faamilii akkas godhu ijoolleen biyya arabaa jiran makiina deemtu diyaaspoora leenca akkas godha. Akkasii irra wayyaa. Warri biyya arabaa jirtan bari isinuu nama 32 qofaa bar nama baay'ee miti. Yaa. Nama 30 qofaa bar modiitaroonni mana kana. Nama 30. Barbaachisaa taanaan gaafa sanitti makiinaa diimtuu attaayoo sadaqallee dhabu. Waan qabnurra shamara anamma gaafa yookaan boorsaa kanneen guutuu mana kana yaaftu. Yoo fudhatta shamarran jala jetta warri boorsaa mana kiyyaa qabdan. Kottaa guuratan jechuudha. Maaliif jennaan gaafa sanitti yoo baatiillee hin gahin naa kafaluu qabda. Waan baatii dhufu. Warri miliyoona kabajuu hin dandeenyu humna hin qabnu yookiin gammachuu hin qabnu jettan ijoollee modiitara keessannatti hima modiitara isinirraa kaasaa booda bilookiin isin ari'uudha. Ayyee bakka yaadichi yaada bareeda. Jaalataniidhaan kolfaa jira warri diyaaspooraallee kolfaa jiran jala kana warri modiitara qabu. Bakka isin ijoolleen biyya arabaa warri Dubaay jirtan, Su'uudii jirtan, Kuwait biyya arabaa keessaa ganuma modiitarri mana kiyya. Kuwait irraa nama tokko nama lama isin ijoolleen Su'uudii jirtan nama 3 Dubaay nama 2 ta Dubaay garuu takka leencallee kennuu hin dandeetti lolaa qabdi. Ayyirii manarra qabdaati. Yoo akkas ta'e yoo akkas ta'e 10,000 nusiisi makiinaa vrrrr jettu sana. 10,000 tasarganyaa samu. Tasarganyaa. Laa bakka isin ijoolleen biyya arabaa jirtan makiinaa deemtu. Rakkoofti. Badii jara kennaani ana akkasitti fixaamma keessaa qabaa deemee gattu qeejallu.
Maal jettan? Gana bar Ramadana boda seenallee baatii lama. Dhaggeeffata Oromoo aannan Oromoo warra kiyyaan jiraatan beeksisa biyya Ramadaan booda illee ta'u rakkoo Saddeettaman nafa bar ganaa 180 nafa amma ganaa 810 jira ba. Maashaallah ni beeka rakkoo amma saddeetii kana ani torba eebbiftu saddeet simaa eebbiftu arga. Tuqeelee beeku. Dhagaa amma ari guyyaa san foorfeen ari amurraa jara kenna amma keessaa qabaa deemee mana cufee gattu qeelaalu. La yeroo ani kuma 950 gairraa itti aannan fidda makiina deemtuun koo maamiti bar doolaara 80 riyaaluma 500. Bakka rakkoon yani hanga sanitti hindoom amma sanitti sanii olillee arguun hin danda'a rakkoon hindoom achi as faagaanii keessatti Ramadana booda yoo ta'ellee Ramadana booda bar. Laa warra namoota garii as jalaa na tamsiisaa rafaran san waliin taphataara maal jedhan beekta garii. Amara beekiyya wallaahi. Abboo wariyaa suutii kana dhugumaan bar maqaan oola ta'edha sun dhugumaan nuu bahe. Maal dhugumaan nuu bahe. Maqaa sen. Mee amma garii kana faadata maal goota mudeetan yoo sitti hafee naan jedha tokko. Wallaahi dhugumaan. Ani no imanjirtu ta ilili takka waan kana tun kamne yaaddaa jirti kun mana madam tette. Ani la. Bakka akkasiin nu bareeda amma laal ani qopheessuun rakkoo miti akkasitti nu bareeda wallahi nu bareeda makiina diimtuu warri biyya arabaa jirtan makiina diimtuu qopheessaa warri biyya faranjii jirtan miliyoona as kabbaruudhaaf mana habalu guyyaa miliyoona seenee leenca tokko kennitanii jechuudha waan guddaa mi waanuma kun bakka warri san as kabbaruu hin dandeenye siltaanni sirraa fuudhama akka namummaatti teettanii taaptaaf goota yoo sin ta'u. Sira qabda amma taphannu. Mokorruree takkitti maqaamee aferga. Mallattoo tiktaakii kenna family. Mallattoo tiktaakii baariyaan ola qabu. Koppilinkii maan godina. Aferga.